Akkam nagaa keeti? Maal taateetu? Egaa dhibeen kollee waan guddaa miti. Yoo man ilaalame immoo wayyaa laata jedheetanii dhufe xiqqoo ishee kana garaa koo kana gajjallaadha xiqqoo na cicciniina na nyaata mana fincaanitti na deddeebisa amma fincaan deemnaan jedha yoo deemu badaas miti fincaansa bifa geeddaratan diimata si takka bifa keelloon qabaata kanaafuu irribas na dhowwaa taa'uu na dhowwaa yeroo achinatti ka'u ji'atti gaalama sadan tokko natti deddeebi'a kana dura badaa dhibee akkasiis hin qabu. Garuu amma eessuma akka inni dhufe hin beeku maalirraa akka ta'e hin beeku kana gaalaalamu man dhufe namumatuutti na dhiibeen malee waan guddaa miti dhibeen kunillee. Tole amma mallattoolee natti amma natti himte infekshinii ujummoo fincaanii wanta ati qabdudha kan inni fakkaatu jechuudha. Umuriin keessa immoo ga'a akka asirratti barreeffamee jiru umuriin keessa 36 jedha. Kanaaf namni fayyaa ta'e tokko waggaa waggaadhaan qorannoon taasifachuu qabu ni jiraata jechuudha waggaa waggaadhaan. Isaan keessaati qorannoon fincaanii isa tokkodha. Kana jechuun immoo infekshiniin fincaanii jiraachuuf dhiisuusaa ni agarsiisa jechuudha. Dabalataan qorannoo nuti CBC kan nuti jennu jira. Inni immoo infekshiniin dhiiga keessa jiraachuuf dhiisuusaa nutti agarsiisa. Dabalatee immoo hir'inni qaamaa jiraachuuf dhiisuusaa nutti agarsiisa. Akkasumas immoo mallattooleen kaansariillee yoo jiraatan isa kana nutti agarsiisa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo RBS yookiin immoo fasting blood sugar kan nuti jennu jira. Maatii keessa dhibee kanaan namni dhukkubsatee beeku jira. Egaa maatii keenya keessaati haa qabamanii haadhiisanii hin beeknu baadiyyaa waan ta'aniif silaalamanii hin beekanii. Ammanattis immoo sukkaaras badaan fayyadamanii buna kanas immoo kan isaanii dhugan ashabooma yookiin duwwaadha. Kanaafuu waan qaban natti hin fakkaatu ga'an amma hin beekutti tarii hin jiru. Tole innis jira jechuudha. Dabalataan immoo qorannoon vaayirasii garaagaraa jira. Isaan keessaati immoo waggaa waggaadhaan godhamuu qaba kan nuti jenneeti yaadnu. Tokkoffaa qorannoo hepatitisii yookiin immoo vaayirasii tiruu keenya kan miidhu jechuudha. Qorannoon isaa barbaachisaadha. Dabalataan immoo qorannoon HIV illee barbaachisaadha jechuudha. Umrii kee wajjiniidhaan immoo wal qabatee qorannoon lipid profile yookiin immoo koolesteroolii yookiin immoo cooma qaama keenya keessa jiru kan safaru jira jechuudha. Innis illee si barbaachisa jechuudha. Kanaaf qorannoo warra waliin jennee isan siif ajaja jechuudha. Inni tusiif ilaalamee bareedaadha jedhee yaada. Umuriin nama tokko 35 ol gaafa ta'u dhukkuba garaagaraadhaaf ni saaxilama jechuudha namni tokko. Gatii kanaaf qorannoo kana gochuun kee fayyaa keedhaaf gaariidha jechuudha. Tole amma qorannoo waliin jennee kana siifan ergaa bu'aan qorannoo laaboraatoorii kee kanaa immoo gaafa deebi'ee jedhu waliin kan ilaalu ni ta'a jechuudha. Tole.